Oromoo hojii boonsaa hojjetan alagaa gita bittaa ilmaan Tigraay Habashaa biratti ija shakkii fi diinummaatiin ilaalamuun beekamaadha. Impaayera Itoophiyaa dur hin jirre lafa Oromiyaa fi qabeenya Oromoo irratti ijaaramtee lalistee beekamte tana keessatti ilmaan Oromoo hedduun cubbuudhaan ajjeefamaa turan arras ajjeefamaa jiru. Biyyattiin fedhii fi hirmaannaa bakka bu'oota Oromoon ala ijaaramtee Itoophiyaan duraanuu akkaataa saba Oromoo miitutti waan bixxilamteef qe'ee ajjechaa saamichaa ukkaamsaa taatee jiruu fi jireenya saba wayyabaa Oromoo irratti rarraatee jeeqaa jirti. Ilmaan Oromoo sirna gita bittoota duris ta'ee isa ammaa kana bifa sadiin keessatti hirmaatanii tajaajilu. Tokko dantaa jireenyaaf jecha dirqamanii sirna gabroomsaa ta'uu osoo beekan tajaajiluu filatu. Lammaffaan gowwoomsanii waraanatti hiriirsuun irbaata rasaasaa gochuun du'a seenaa hin qabne akka du'an taasisu. Sadaffaan ammoo humnaan hiriirsuun gabra ifii godhachuun qorqalbii isaanii doomsuun gadgaloo tahanii akka isaaniif tajaajilan irratti hojjetu. Cubbuu fi shirri uummata Oromoo irratti raawwatamaa turee fi jiru galmee seenaa Itoophiyaa keessatti taa'ee jira. Kanas tahee san ilmaan Oromoo impaayera Itoophiyaaf aarsaa lubbuu fi yeroo laatan xumurri isaanii gatamuu fi tuffatamuu qofa akka tahe argina. Hedduun isaanii ammoo Itoophiyaa waardiyaa dhaabbataniifin akka nyaataman beekamaadha. Haa ta'u ilmaan Oromoo sirnoota duris tahee isa amma jiru wayyaanee tajaajilaa jiran miidhaa saba isaanii dadhabatanii gara mooraa qabsoo saba isaanii dhufan danuudha. Ilmaan Oromoo OPDO keessatti hiriiranii mirga saba Oromoo hanga dandahan eeganii fi shira diinaa dura dhaabbatan yeroo ammaa lakkoofsi isaanii dabalaa jira. Keessattuu weerara poolisoonni addaa naannoo Somaalee gaggeessan dura dhaabbatuun falmaa haqaa weerartootaa kana keessatti wareegamni isaan kafalan laayyoo miti. Tarkaanfiin dhiheenya kana bulchaa godina Harargee Bahaa duraanii obbo Salaad Muhammad irratti fudhatame ammoo uummata Oromoo hedduu mufachiisee jira. Ganna lama dura bulchaa aanaa Gursum ta'uun hojjetaa kan turan obbo Salaad Muhammad achi booda gara godinatti jijjiiramuun aanaa Baabbiletti waajjira siivil sarvisii keessatti ramadamanii hojjetaa turan. Fulbaana 10 bara 2011 oduu gaddaa fira isaanii dhagahanii osoo gara Gursum deemaa jiran qabamanii balaa humnoota badii keessa galuun lubbuun isaanii gaaga'ame. Obbo Salaad Muhammad miseensa gameessa OPDO sadarkaa bulchaa magaalaa turan. Bulchiinsi mootummaa naannoo Oromiyaa duula poolisoonni addaa naannoo Somaalee sarara diimaa qaxxaamuree miseensota isaa galaafataa jiru kana ija tuffiitiin ilaalaa jira. Kana malees itti aanan itti gaafatamaa nageenya aanaa Gursum duraanii obbo Muhammad Abdurrahman ajjechaa kana jalaa kan miliqan yeroo ta'u miseensi kora bittinneessaa Oromiyaa namni Abdul Jabbaar jedhamu osoo gara Harar deemaa jiranii magaalaa Bombaas keessatti qabamanii obbo Salaat waliin walitti hidhamanii poolisoota addaa naannoo Somaalee waraanni wayyaanee ajajuun haala suukanneessan ajjeefamanii jiru. Itti aanan itti gaafatamaa nageenya aanaa Gursum duraanii obbo Abdurrahman Muhammad reebicha hamaa irratti raawwatame irraa dandamachuun miidhamanii wayita ammaa hospitaala Harar Hiwoot faanatti yaalamaa jiru. Miseensi kora bittinneessaa Oromiyaa Taajuu Jamaalis osoo warra isaa waliin gara Harar deemaa jiru ajjeefame. Godina Booranaa fi Gujii keessattis ilmaan Oromoo hedduun weerara poolisoonni addaa naannoo Somaalee gaggeessan dura dhaabbatanii osoo falmaa jiran hedduun wareegamanii jiru. Miseensi kora bittinneessaa Oromiyaa wareegame Biraanuu Daawit bakki dhaloota isaa godina Arsii Lixaa Adaabbaa akka ta'es mirkanaa'ee jira. Godina Baalee aanaa Raaytuu keessattis miseensi kora bittinneessaa Oromiyaa Mahammad Jundaa jedhamu argaa jirtan kun weerara poolisoonni addaa naannoo Somaalee gaggeessan dura dhaabbatee osoo falmaa jiruudha kan wareegame. Duula poolisoonni addaa naannoo Somaalee kibba Oromiyaa keessatti adeemsisaa jiran kanarratti waraanni mootummaa federaalaa Somaaleelleen akka hirmaates mirkanaa'ee jira. Duulli wayyaaneen Oromoo fi Somaalee wal afaan kaayuuf saganteeffatte akka laayyootti akkan ilaalamne taasisee jira. Rakkoo daangaa poolisoonni addaa naannoo Somaalee hammeessaa jiran kana gaafatamaan dhimmoota kominikeeshinii mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Addisuu Araggaa qaamonni sadii duula kana gaggeessaa akka jiran ragaa qabatamaa qabaachuu isaanii gaafiif deebii raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo waliin godhan keessatti mirkaneessan. Tarkaanfii ofirraa ittisuu uummatni fudhateen namoota qabaman irraa
qaamni sadii lola uummata keenya irratti baname kan irratti hirmaataa akka jiru hubachuu dandeenyeera. Tokkoon liyyuu poolisii naannoo Somaalee Itoophiyaati. Kan lammataa immoo milishaa naannoo Somaaleeti. Inni sadaffaan Riippaabilika Somaaliyaa Mogadishuu irraas namni waraqaa eenyummaa waraana illee biyya sana Shunee Keeroo Abdii namni jedhamu waraqaa eenyummeessaa kana wajjiniin qabamee amma qorannaan irratti gaggeeffamaa jirutu jira. Ragaawwan amma of harkaa qabnu kun kana mul'isaa jira jechuudha. Kana mul'isaa jira. Kanaaf qaamni kan irratti hirmaataa jiran kan akka ta'anii uummatnis yeroo adda addaa intarviiwudhaanis yeroo gaafataman kana ifa bahu. Garuu immoo diiteelii isaa sirriitti qulqulleessuu qorannaa karaa qaama dhimmi ilaallatuutiin gaggeessuudhaan uummataaf beeksisaa deemuun baay'ee barbaachisaadha. Yeroo ammaa kana garuu ragaa qabatamaa of harkaa qabna jechuudha. Namoonni qabamanii jiranis jiru. Abbaan fedhe deemee dubbisee namoota kana irraa fardar qulqulleeffachuu danda'a. Mootummaan naannoo Oromiyaas qaamota kana dudduuba eenyutu akka jiru, eenyutu isaan akka erge, kanaa wajjin ol qabatee immoo dhimmoota jiran hunda isaanii sirriitti sakattee uummataaf ifoomsu tiimiin hooggansa olaanaa naannichaatiin hoogganamus dhimma kana qorachuu uummatni akka inni qaamota kanaan rakkoon dabalataa irra hin geenye tiksuun haala danda'amu irratti uummataa wajjiniin mari'achuudha. Kallattiin gara fuulduraas maal ta'uu akka qabu kaa'uudhaaf jecha iddoowwan rakkoon itti uumaman kanatti bobba'ee jira. Kanaafuu uummata Oromoo irratti jechuudha. Uummata naannoo daangaa jiran, uummata nagaa irratti lolli gaggeeffamaa jiru kun qaamoti sadan kun akka keessatti hirmaataa jirani ammaaf ragaa qabatamaa Afrikaa qabnaa dhiyeessuu dandeenya jechuudha. Wanni hedduu nama ajaa'ibu garuu ergamtoonni naannoo Somaalee lola kana gaggeessaa jiran miidhaa uummata nagaa irraan dhaqqabsiisaa jiran haaluu isaaniiti. Itti gaafatamaan dhimmoota kominikeeshinii mootummaa bulchiinsa naannoo Somaalee obbo Idris Usmaa'il himannaa obbo Addisuu kana fudhatama dhabsiisuun inumaa gara Oromiyaa irraa kanneen meeshaa waraanaa hidhatan daangaa bulchiinsa naannoo Somaalee seenanii miidhaa geessisaa akka jiran dubbatu. ጭካኔ የተሞላው የታጠቁ ኃይሎች በኦሮሚያ በኩል qaamolee hidhatanii gara Oromiyaa irraa dhufaniitu gara jabeessummaan haleellaa kana raawwataa turan. Gocha kana raawwataatiin kan jiru qaama gurmaa'ee haleellaadhaaf of ijaaree sochootti jirutu ummata irratti miidhaa geessisaa jira. Sirriidhumatti Abaa'oo fi Jawaar Mohammad keessumaa kanneen ergamoo ta'antu caasaa kana keessa jirantu of ijaaranii ummata irratti haleellaa kana raawwatan. Jechuun badii ergamtummaan gaggeessaa jiran dhoofatuuf jecha amala gooftoolee isaan irraa dhaalaniin qaama biraa yakku. Obbo Idris Usmaa'il itti gaafatamaan dhimmoota kominikeeshinii mootummaa naannoo Somaalee himannaa itti gaafatamaan dhimmoota kominikeeshinii mootummaa naannoo Somaalee dhiheessan kana xinxalaa siyaasaa fi daayiriktarri Oromiyaa Miidiyaa Neetwoorkii obbo Jawhar Mohammad gaafiif deebii sagalee raadiyoo Ameerikaa waliin gaggeessaniin akkana jedhu. Ani akkuma namuu beeku Oromiyaa Miidiyaa Neetwoorkii irratti daayiriktaraa hoogganaa miidiyaati. Akka OMN'tti miidhaa uummata Oromoo irra gahu dhugaa uummata Oromoo keessa jiru ifatti baafnee gabaafna. Dhimma daangaa kana yeroo dheeraadhaan kaafnee waggoota 2-3 irraa kaafnee haleellaa liyyuu poolisiin daangaa saniin cabsee seenaa tarkaanfii uummata irratti fudhachaa turee fi gaagama namaa fi qabeenya irraan gahaa ture gabaasaa turree jirra. Yoo kanuma akka yakkaatti kan fudhatan taate malee Oromiyaa Miidiyaa Neetwoork waraana mataa isaa hin qabu. Naannoo sanitti waraanni biraa socho'aa jiru hin jiru. Naannoo sanitti humni hidhate kan dhufee uummata dha'u liyyuu poolisii akka ta'e mootummaan Itoophiyaatis mootummaan Oromiyaatis sirriitti beeku namni hundi ni argu. Gama miidiyaatiin waraana isaanii ajjeefamee fi hidhame irraa manguddoo fi milishaan naannoo IT isaanii mattaawaqaa isaanii fuudhanii yeroo adda addaas nu dabarsaa turanii kana ragaadhaan dhiyeessuu keenya qofa yoo isaan aarse malee ani akka nama tokkottis ta'ee dhaabbanni miidiyaan gaggeessus waan kana keessatti gaheen keenya akka miidiyaatti gabaasu qofa kan biroo hin qabu. Wayitaa weerarri poolisoonni addaa naannoo Somaalee gaggeessaa jiran akkaan dabalaa dhufee fi miidhaan isaatis akkaan ulfaataa dhufe kanatti aangawoonni bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa haqa dubbachuu eegaluun isaanii gammachiisaadha. Yeroo warraa'isi uummata Oromoo biyya keessaa bifa jijjiirrachaa dhufe kanatti tokkummaan waliin dhaabbatuun akkaan murteessaadha. Duula daangaa babal'ifannaa alagaan bitaa fi mirgaan uummata Oromoo marsee jiru kana tokkummaan dura dhaabbatanii falmachuunis yeroon isaa amma jenna. Uummanni Oromoo biyya keessa fi alatti argamus rakkoo kallattiilee hedduun isa marsaa jiran kana tokkummaan wal cinaa dhaabbatee akka keessa wal qaxxaamursu shakkiin hin jiru. Maatii duula poolisoonni addaa naannoo Somaalee gaggeessan kanaan ilmaan isaanii dhabaniif jajjabina hawwaa lubbuu isaaniif rabbii jannata haa kennu jenna. Qophii kana qindeessee kan isiniif dhiheesse an Badri Yuusufi nagee.